arga kenani yo orgale chatara pikaya ko dubbe titenni gargara warri hin agarsiisina video waraabina jettani tan yaada kan barban Fatima teena dhiifama yaada kan barban amma kallattiin gargaarsa qofarra jira dhiifama guddaa kallattii gargaartaalle ani saafiin beeka saafiinis beeka waan ta'eef inshallah saafittani ma qarshii 5,000 Itoophiyaa nalladhaaf inshallah tole ulfaadhu galatoom rabbi yaada muraada kan keessi haa guutu Fatima teena imra qabataade tole chana namni sana dubbata jira deeroo kiyya isinitti kufaaniin qabataa jira nama waa kennu guutuu sajjalaa jiraan makkiya hin erganne akkamisi galcha Khadija hin erganne akkamisi galcha ergadhaa namni Miss Itoophiyaa Miss namoonni kuwan ammoo taap koppiling share godha guys jajjabaa dhaamee namoonni akka namni haaroon fuullee warra Facebook allee share godha Miss dubbataan jiru sabboontu arsii sabboontu Allahu Akbar السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم نجاجرتني تولي اتفوفي أيه ما جراتني سنين جدا سمعني بوليتي تنا ربي نسيها آفي وربي آفي سيت الدورات ربي سيها دي بسون أجان الماني سيت أنا علي سيت ربي نجان هاجلتو إن شاء الله نللي بريكم مسدي أكتوبياتي بريكم مسدي إن شاء الله إنجلتشا كيساني هاي نانجد إن شاء الله تياني سرّة ترجع إرجع جيسي أكاونت إن شاء الله أكاونتي كبترتا كنوا يا دعون قريلة يعني كوما توكو سودما سجلتا مي توكو سديتا مي سجل أيه هربا ديدا مي توكو ترين أكاونتي نسا قاسم محمد جنديت أوكي قاسم محمد جنديت غلطهم الفرق اوكي غلطهم ان شاء الله ربي جزاء سنها كفل ان شاء الله كيسان هاي نانجني نادبس ان شاء الله والله فيا من ربي تي يعني فر لك فتنين في دني تفوفا سنين جدا غلطهم امين غلطهم الفرق ميس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله بائنما gammachiif tana kana qarqaaru keessaniif ani waan guddaa dubbachuun barbaadu mucayyoon tuni osoo yeroo gabaabaa keessa gara biyyaatti deebitee yaalamuun dandeetti maaliifuu namoonni ijoollee biyyarraa qaban kuni ijoolleedhaaf jecha kamaraatee yeroo biyya galetti kafayyee jira fayyuu ni dandeetti inshallah maqaa rabbiitii mee hatantamu mangalchaadha anis birri 2,000 Itoophiyaa hin ergaafe keessaanii haayinaan jedhe kuti adda kenna gaayatu mega kennete mamati birri 2,000 kennaafi birri 2,000 Itoophiyaa ati qabad ulfaadhu baleetti ya rabbi ada muraada keessi aguutu milkaay makkiya keessattuu mucayyoon osoo biyya geette sababa ijoollee irraa ta'uu dandeetti ijoollee baay'ee akkasii fayyeera inshallah an fayyiti inshallah rabbi si afaysu so rabbi nalka jirti rabbi du'aayi kadamne finullee waan halka kenna jiru mo dalagoot inshallah ya rabbi ayye dubbaddu kayru makkiya tifuf wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh hedduu takka ulfaadha ijoollee teenya okay makiyyaan mubaane na fakkaate makiyyaa liyyi baantami kayro tifuf kala sira kon qabaadha abshir ijoollee teenya dhiifama naa godhaa hirmaadhaa michi wantu waa يعني وما ملفت ده شوف أكو مخينة بياباته هم تكتي إثيوبيا هم لما إثيوبيا ربي خيسن صدادا جتشوم بربادا يعني أما سافين كوني بكيرون كنا نولاين الرد تدو كتير ربنا نانتور هم نتاكا هم لما إثيوبيا مال غدافي جتشو برباده تكيرون خنيا سمانا فايتاري نسيم كمسا مشان إثيوبيا كمي مانغلچا كمشان إثيوبيا ألفا nadi saati ko tirati ora min andar jirati nanda bala kumashan jette
kuma kudashan Itoophiyaa. Ol siqaa kuma lama kuma sadiirraa ol siqaam joo tarani gargaarra. Allahu akbar. Saatiin salphaan taphatti itti laffaan jiru. Abo wallahi rabbiin fayyaa ta'e wajjin. Yeroo kiyyaan isin jette dhagette. Dhagee jire. Humni takka Allahu akbar. Amma jala Joon tuni ilmaan shan dhiibbaa malee yannaa godhaa godhaadha. Namni makiyyaan na waliin dorgomtanii shamarran akka tiyaamne makiyyaan namni na waliin dorgomtan jedhaa jirti laata. Shamarran akka tiyaamne makiyyaan waan isin jechaa namni na waliin dorgomu namni na waliin dorgomu yoo jiraatanii jedhaa jirti ilmaan Oromoo. Shamarran akka teessanii mee namni na waliin dorgomu jiraa jedhaa jirti makiyyaa Aliyyi baarakallahu fiika amma kuma shanis galee jira. Namni makiyyaa min jedhee jira. Namni na waliin hirmaatu yoo jiraateen dabalaa jetti. Rabbiin dabalee si haa kennu. Akkasuma itti aansuudhaan warri gartee carraa argatanii yoo seenuu jarla kana bitanii jenna maqaa keessa. ربنا يا تقاطع الدراهم بون ما ده سيدي فكون كمينا كان عاش اسمه رجل Isanii bukkee rooti abbaan maasii afaan lallaatiin jechuu barbaadee أبا ما لنا كبير أنا كذا نبي والله واحد أبا كم صادق مبارك لنا كبير والله بالله أنت كبير كذي هو روما بلاني أنت لا تقول كبير تدبي دارا وسلامة ترى شو من ننزل لك جمرة اتفوفا والله تكلم ده تنادى انت كنا مثلا نكلم على بنما بروان بيت قريه الدنيا ربي يا كودا. وصلوا ما توكل انت راح هذا من نيتر تسلو ما فوتياشا شريت تيوان نو يدفت كابينورا كابينوكو كاب غربا كاب اذا ورا هذا ما اذا ورا حرامات نمشي نمشي سماعنا فتاك نهي تقول له ما شيء كذا كذا من كذا Asana. Ero. والله قلبه في اللي ركعته ما تعلق وركوب ورب الكعبة كانت تكون على كده ويا كانت تولي ركعة ورب الكعبة. وي Rabbi sidara rek ero. جدا كان ترى وي ريدي مال جتا Aye miyuti godhate oba wanti jechuu barbaade ani achi isa cinqaa jirti beeytee kala asaasa'uutti hin dhiifne itti fufime ati asiin itti fufi waan jiru asirraan inni haasa'uu hin danda'u waan ta'eef osoo itti fuftee bareeda ta'a imrishaa yoo na dhageette. Warri seentan Makiyya. Makiyyaan tun lama anamoo. Ta olaantu san jedhe ati geeffattee jirtu rabbiin jazaa keessi yaa kafalu. Abshir. Misraan qarshii kuma kudhanii galchee sabboontu arsii 300 jechuu jirti. Allahu akbar Allahu akbar Rabbi sini haa kennu. In tuffatina waan kennitan kana waan ajala barreessitan kana niyyadhaati akkaawuntii as jala isinii kenna ammoo daddafatti akka nu dabarsitan isiniin jenna hin tuffatina ammoo feetan 200 Itoophiyaa maan taane yoo walitti dabalamtee si fayyaddi waan taateef arjooma keessan itti fufa. Allahu akbar Allahu akbar. Yoo dhagamame. Ni dhagama ni dhagama. Een dhagama dubbat. Ani qarshii kuma sadii Itoophiyaa galchaa fi xiqqoo na dhukkubaa na
Eenyu niriidi kakkana jedhaa jiru. Makiyyaadha makiyyaa. Okay. warra komantii irraa kana Makiyyaa meeqa jette makiyyaan? Arsiitiin shumaas kuma takka jirti namni tokko 500 jechuudha hordoftuun sunnaa rasuulaati jechuuti osoo qabattanii bareedaadha. Rabbiin fayyaa ta'e isin dhooggatiin. 5,000 Itoophiyaa. Hirmaadhaa namni biraallee. Akkaawuntiin kun ka barreessan kana akkaawuntii kana ammoo warri gartee waan amma niyyattan kana godhuu feetan akkaawuntii haadha jaatan ka jedhu kana haati jaatanii maqaa guutuu waliin barreessaa jirti. Iskiriinshuutii godhuuti akkaawuntii kana irratti dabarsi. Akkaawuntii maqaa guutuu waliin waan jiruuf warri hirmaattan okay. Akkaawuntii X7 200 jedha 200 kun maaliin addaan nu baasime? Face 7 200 maaliin addaan nu baasi? Shuggutii warra arsii 2,000 galatoom. Shuggutii warra arsii galatoom. Birri Itoophiyaa afotti barreessaa. Warri Itoophiyaa niyyattan afotti barreessaa. Rabbi isin haa kennu. Waan niyyattan riyaalallee yoo ta'e riyaala jedha. Riyaalallee yoo ta'e riyaala jedha. Birri Itoophiyaa yoo ta'e itoo jedha jalatti afotti barreessaa. Warri niyyattan itti fufa inshaallah. Rabbi isin haa kennu. Warri hirmaachaa jirtan galatooma. Galeetiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adduma baafachuu fi garee WhatsApp irraan hidhameen sheerii WhatsApp argeetiin dhufee achuma irratti galchadee barreessee wanti kun tokkuma moo dhugaadha waan jedhu asiin namni liinkii kana jechuudha WhatsApp irratti sheer godhee waan dhigattu kadhuu qaxxee tamaas nageesse kanuma adda hubachuu fi akkaawunti achis jira liinkii as jala ka liinkii nam tokko garee yani liinkii gareedha garee WhatsApp as jala kaaya qarshii 2,000 Itoophiyaan galcha inshallah achirratti barreessee ture yoon garee WhatsApp irratti. Okay, akan boleh tidak. Tokoma. Ala kulli hal account man. Allahu Akbar. Amin agalatom ye gruppi keessa gruppi linki keessan sente sun illee kennu gruppi magargaasa siti ulfaat. Yo madaamin na yaame. Okay. Lafa haaleetiin deemaa namni naa waliin hirmaatu jiraannaan boodanatti deemaa dhufeen hirmaadha. Okay, boleh tidak. Okay. Ayyee dibaayii godhaa fi obboleeyyan ulfaadhu lafeeti jettaniin. Isa nama lamatu jira. Akkatti dhufne malee akkatti gallu hundi kennayyuu hin beenu. Sabboontuu arsii. Sabboontuu koo 5,000. Riidii warra waa kennan kanaan hin barreessa riidii maqaa isaanii takka takkaan dhahi qeerroo waan haasa'uun ittiin tollee mujattiin achi jeeqaa jirti warra koomantii barreessan kana takka takkaan hin beeku. Ayyee sabboontuu koo 5,000 jette atuyyu. Ayyee kam biraa. Itti fufa. warroota dasiisi Rabbis ni haa seenan kan dubbisaani kingi mama salaamu alaikum Ifan wajjin shabakaan irra deemaa jira waan taateef lakkoofsa ani Suudii jira guruubii keessa na seensisaa Kaayiroo koo keessa si dubbisaa jira tanaan dura keessa. Akkaawuntii kana qabadhu akkaawuntii kana ragalchite waan ta'eef rakkoon qabu. Okay digiga. Namni keessaa si dubbisan wanni ana keessaan dubbisan hin jiru akkaawuntiin kun asirra barraa jira waan ta'eef akkaawuntuma asirra barraa kanarra jirtan qofa ragalchitan malee wanni akka kennitan wanni ana asirraa fudhullee hin jiru. Akkuma nama tokkootti isillee dalagadhaaf biyyaa baate waan kana itti jajjabaadhaa fi akka waan keessaniitti waan kana warri jala jirtan hundi keessanii waan kana akka itti ilaaltan jechuufi. Ayyee galatoom faadhumaan maali? haadha jaatanii qofa akkaawuntii haadha jaatanii qofa laalaati namni rabbiin si laaffise akkaawuntii haadha jaatanii kana ka isiin barreessitu kana laalii maqaa guutuu wajjin galchiiti yoo garee WhatsApp irrallee jiraatte waraqaa darasanii achirratti ergaa isin galee
yoo ammoo gartee rabbiif jecha lillahi illee niyyatte ergi gartee wayita argan achirraan beekama waan ta'eef rabbii namni rabbii sila namni rabbiin fayyaan tun nan qabinii isiin illee akka namaatti dalagadha jettee biyyaa Waan shanii taate yeroon as keessa rakkattu warri ilmoo warri shamarranii warri ilmoo qabdan ilmoo teessaniin laala yoo ilmoo teessan irraa biyya biraatti taatanii haala kana carraan akkana isin mudate haati teessan akkam taati abbaan keessan akkam ta'a obboleessi keessan akkam ta'a kanaafu qarqaarsa barbaadii qarqaarsa mootu osoo qarqaarsi jiraanne yeroo gabaabaa keessatti ilmaan ofii dhaqqabuu dandeetti warra ofii dhaqqabuu dandeetti nu qarqaaraa isiniin jedha obboleeyyaa as jala deemtanii as jala jirtan hundi keessanuyyuu nu qarqaara maa birrii takkan taane nu barreessame adaraa keessa warri seenuu barbaadan illee mootu gastee ergadha isin haa naqani. Barakallahu fiikum. Ayye jaba dafa rabbi wallahi rabbi san hakar karu wallahi rakku sajirti oso dandame gar biya demte mot wan kuyo kan jole rata u dandaya jara ko jole jara isin tun jechuudha wallahi yeroo fayyaa qabutti namu ni beeka fayyaa mana rabbiiti nama akkaan kabajamtu wayii turte nama qaamam beeku bara nama qaamam beeku nama walitti dhufee nafamu nama amalli warroman tokkooti namni garuu yeroo san argee ammaa rakkatti argee kanallee hin jedhu fayyaan faaya kamal godha fayyaan mana rabbis والله انا قاعد والله بيا بور ربي سعدنا الزبا والله ربي جزاك والله كثير طايف يلا بقى صبر برضو ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kero, mute body udan. Yo ke mute body. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن لك سنة. Kita ngajar. Abricho aquí yo arregale cane tu no diga mere Bernama mana kata Obboleeyyan warri dhagaatti na dhagaatti jirtani. wallahi marayu rumah kamu enggak ganna mas on made mas wannan